Shaneen maaliin dhukomachaa ture? Shaneen kan dhukomatu humni kun hariiroo sabaa fi sablammii wajjin godhee kaayyoo ganamaa gaaffii Oromoo dagatee ganee irraanfatee aangoo ofiif qabachaa jiraadha. Kaleessa. Kanaaf furmaanni maayin qabsaa'ee lolee moo'een injifannoo ani jedhu sana fiizuu nan danda'a jedhee amanaa ture kaleessa. Har'oo qofaan danda'u warra jibbu sanaa wajjiniin warra kaleessa komachaa ture wajjiniin warra kaleessa na bite warra kaleessa na hidhe wajjiniin hariiroo uummadhu malee mootummaa kan hin danda'u jedhee amanee jira. Amanee maal godhe? Warra shanii naannoo Amaaraa jiru warra shanii naannoo Tigraay jiru wajjiniin hariiroo uummachaa jira jechuudha. Warri shanii naannoo Amaaraa jiran kaleessa maal jechaa turan? Shaniinii Oromiyaa keessatti Amaara ajjeesaa jira, Amaara dararaa jira. Shanii irraa uummata keenya tiksaan jirtanii. Shanii rukutaadha gaaffii ture miti. Isaaf qabsaa'aa turan. Ammoo qofaa keenya mootummaa kana waa gochuu hin dandeenyu hariiroo shanii wajjin uummanni malee jechaa jiru. Wayyaanee noo kaleessa. Ana malee namni waraana beeku hin jiru. Ana malee biyya bulchuu kan beeku hin jiru. Ana malee kan injifatu hin jiru. Qofaa koo rukutee hunda ishee xaxarageen aangoo deeffadhaa jechaa turte. Har'oo qofaan danda'u shanii malee. Qofaan danda'u shanii warra naannoo sadii jiru malee jechaa. Kun maal agarsiisa? Humni kun adeemsa keessatti dadhabaa, xiqqaachaa, humni mootummaa cimaa ta'uusa amanaa, waliin malee qofaan dandeenyu jechaa jiru. Kanaan dhaabbatan hin dhaabbanne warra alaas affeeranii jiru. Warra alaa wajjinoo ala jechuun Eertiraa duwwaadha. Ala jechuun warra Sudaan duwwaadha. Kanaanuu hin geenye humna biraa barbaaddachaa jiru.